nama argu natura mulata ayo dosiade danoga akana madu ejiru kalkarbane akana madu ejiru kalkarbane ajiru tante min kalim banne ajiru tante min kalim banne indune rijiltai akan sinopsine ayo to siate kayati yolu daltene buddhite kayati yolu daltene buddhite adudi te batu anarra lafate sanhunda hongote arrati rehapte nama aku nadura mulata nama aku nadura mulata ayo to siate apura ke tabe kadam bane apura ke tabe kadam bane siyade ayo to tiruto ya onne siyade ayo to tiruto ya onne nadura mulata guyang galgalbane guyang galgalbane nama aku nadura mulata nama aku nadura mulata ayo to siate ayo to siate ayo to siate kun raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa oromooti. raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa kibxataa jumaataa fi dilbata akka lakkoofsa oromiyaatti sa'aatii 6 pm yookiin akka lakkoofsa westerniitti sa'aa 12 pm'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. kana malees tamsaasa kallattii keenyaan alatti karaa toora yuutuubii eejensii tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa oromootiinis nu argachuu dandeessu. eejensii burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa oromoorraa.